jalqaba irratti hangafoota ta'u Yuunaayitid Isteetsi miseensota abuutii ejjennoo hin fooyyeffne qabanii fi maatii isaanii irratti uggura viizaa kaa'uu ibsite. Qorattoonni Itoophiyaa fi Raashiyaa meeshaalee dheedhii Afrikaa fayyadamuun piroojeektii dhiyeessii qorichaa waloo jalqaban. Itoophiyaan biyyoota haleellaan hojimaata barnootaa irratti gahuu itti dabale keessaa tokko jedhamte. Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa namoomaa doolaara biliyoona tokko ifoomsite. Tumsi kun Itoophiyaafis ni dhaqqabaa jedhame. Somaalilaandii leenjii waraanaa Israa'el irraa fudhachaa jiraachuu himtee dhimma buufata waraanaa garuu haalte. Pirezidaantiiwwan Yuunaayitid Isteetsi fi Iraan waliigaltee dhukaasa dhaabuu mallatteessan. Tiraampii ammas haleellaa biraaf dhaadataniiru. Kanneen amma dhageettan kun hangafoota oduu guyyaa har'aatiif qabannee amma balballoomii oduu guyyaa har'aatiitti ceenaa. Ardii miidiyaa konnekshin toora yuutuubii kennaa sabiskiraayib godhaa akkasumas gama taaktookiitiinis foloo gochuudhaan hordofaa. Yuunaayitid Isteetsi miseensota abuutii ejjennoo hin fooyyofne qabanii fi maatii isaanii irratti uggura viizaa kaa'uu ibsite. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa miseensota adda bilisa baasaa uummata Tigraay abuutii ejjennoo hin fooyyofne qaban jedhee irratti uggura viizaa kaa'uu isaa beeksise. Tarkaanfiin kun muddamaa yeroo ammaa hammaachaa jiruuf waraana kaaba Itoophiyaa keessatti duumessa'aa jiru akka sababaatti eere. Ibsa ministeerri dhimmoota alaa Ameerikaa baasan tarkaanfiiwwan dhiyoo kana gidduu abuutii fi mootummaa federaalaa Itoophiyaa gidduutti mudatan kaaba Itoophiyaatti waraana deebisee kaasuu dhiibbaa kan uumanii fi tasgabbii naannichaa kan booressan ta'uu ibsanii. Qorattoonni Itoophiyaa fi Raashiyaa meeshaalee dheedhii Afrikaa fayyadamuun piroojeektii dhiyeessii qorichaa waloo jalqaban. Qorattoonni Yuunivarsiitii kutaa bulchiinsaa Seevaastopoolii kan Raashiyaa fi Yuunivarsiitii saayinsii fi teekinooloojii Adaamaa meeshaalee dheedhii Afrikaa keessatti argamanitti fayyadamanii teekinooloojii dhiyeessii qorichaa naannoo paartikilii gabbisuu fi piroojeektii qorannoo waloo jalqabuu isaanii gabaasni miidiyaa GXP News kan industirii oomisha qoricha Raashiyaa irratti xiyyeeffatu ifoomse. Waliigalteen kun muuxannoo Yuunivarsiitii kutaa bulchiinsaa Seevaastopoolii moolekiyulaarii baayoofiiziksii fi naannoo baayooteekinooloojii keessatti qabu qorannoo naannoo paartikilii meeshaalee madda Afrikaa qaban kan mi'oota dheedhii Afrikaa qofa argaman gosoota bunaa addaa fi biqiltuu ardichaa qofa keessatti argaman irratti hundaa'uun qorichaa fi babal'isuu irratti xiyyeeffata. Itoophiyaan biyyoota haleellaan hojimaata barnootaa irratti gahuu itti dabale keessaa tokko jedhamteerti. Gabaasni haaraan tumsa waloo addunyaa haleellaa hojimaata barnootaa irra gahu hir'isuu Global Collection to Protect Education from Attack irraa bahee waggoota lamaan darban keessatti Itoophiyaan biyyoota haleellaan hojimaata barnootaa baay'inaan keessatti galmaa'e keessaa tokko ta'uu ibsameera. Dhaabbatichi haleellaan manneen barnootaa barattootaa fi barsiisota irratti raawwatamu sadarkaa yaaddessaa addunyaatti jechuun akeekkachiiseera. Gabaasa haaraa haleellaa hojimaata barnootaa irraa gahu kan 2026 jedhu keessatti barnoota 2024-2025 gidduutti addunyaa irratti haleellaa hojimaata barnootaa irratti raawwataman keessaa yoo xiqqaate haleellaa 8566 galmeesseera. Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa namoomaa doolaara biliyoona tokko ifoomsite. Tumsi kun Itoophiyaafis ni dhaqqabaa jedhame. Yuunaayitid Isteetsi deeggarsa namoomaa fi tumsa deebii balaa haaraa doolaara biliyoona tokko ol ta'u dhaabbata deeggarsa daa'immanii jaarmayaa mootummootaa fi dhaabbata gargaarsa midhaan nyaataa addunyaa WFP ifoomsitee jirti. Biyyoota 40 ol deeggarsa kanarraa fayyadamoo ni ta'u jedhaman eegaman keessaa Itoophiyaan ishee tokko akka taates himameera. Waajirri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi waxabajjii 16 ibsa baaseen akka beeksisetti gargaarsi kun sirna qarshii deeggarsa addunyaa haaraa hojii namoomaa lubbuu oolchuu deeggaruu fi
qophaa'ee jalatti dhaabbata deeggarsaa daa'immanii fi doolaara miiliyoona 200 fi miiliyoona 18 olii fi dhaabbata gargaarsaa midhaan nyaataa addunyaaf doolaara miiliyoona 800 ol kan dabalatudha. Somaalilaandii leenjii waraanaa Israa'el irraa fudhachaa jiraachuu himte. Dhimma buufata waraanaa garuu haalte. Israa'el Somaalilaandii keessa buufata waraanaa kan hin qabne ta'us humnoota poolisii fi waraana biyyattii leenjisaa jiraachuu ministeerri ittisaa Somaalilaandii Mohammad Yusuf Ali roobii kaleessaa beeksisan. Yeroo kanattis naannoon uummata ofiin bulchuu fi fottoqxee jirtu kan seektiraawwan qonnaa fi dameewwan biroo irratti Israa'eliif gaafii hirmaannaa investimentii dhiyeessaniis gabaafameera. Yusuf Ali qaama jiila ergamaa fi torbaan kana gara Israa'el imale keessaa tokko yoo ta'an kunis daawwannaa jalqabaa pirezidaantiin Somaalilaandii Abdurrahmaan Mohammad Abdullaahi taasisan hordofeeti. Daawwannaan kunis erga Israa'el muddee darbee keessa biyya jalqabaa Somaalilaandii akka biyya birmadummaatti beekamtii kenneetii fi taateen booda kun ta'e. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetii fi Iraan walii galtee dhukaasa dhaabuu mallatteessan Tiraamp ammas haleellaa biraaf dhaadataniiru. Yuunaayitid Isteetii fi Iraan barreeffama walii galtee yeroo kan pirezidaantonni isaanii waraana dhaabuuf roobii kaleessaa mallatteessan ifa godhaniiru. Tiraamp garuu Iraan waadaa galte yoo kabajuu baatte haleellaa jalqabuuf qondaalota biyyattii ajjeesuun akka itti fufuu akeekkachiiseera. Walgahii biyyoottan garee torbaa irratti hirmaatan kan jiru Tiraamp gulantaa duraan Iraan misaa'ila ardii darbee dhukaafamuu dura barbadeessuu fi dhaadate qabaachuu hin qabdu jedhee ture dhiiseera. Waliigaltee kana keessatti toora jalqabaa irratti US Iraanii fi kanneen hirmaannaa qaban hundi Libaanosii dabalatee adda waraanaa hundatti opereeshiniin waraanaa hatattamaa fi itti fufiinsaan akka dhaabbatu ni labsu jedhe. Gama US'n pirezidaantiin Tiraamp opereeshiniin waraanaa Israa'el Hizbollaa irratti geggeessitu waliigaltee kana danqaa kan jedhu yaaddoo qaba. Iraan gama isheen dhimmi Libaanosii waliigaltee waraanaa dhaabuu kana keessatti hammatamuu qaba jetti. Ministeerri dhimma alaa biyyattii Israa'el haleellaa Libaanosii haleelluu itti fufuun waliigaltee kana akka sarbu kanaafis tarkaanfii barbaachisaa akka fudhatamu ibseera. Qabxiin waliigaltee kun ammarraa eegalee garee hunduu opereeshinii dhaabuu haaraa eegaluurraa of qusachuu akkasumas wal dorsisuu dhaabuu qaba. Walabummaan daangaa fi birmadummaan biyya Libaanosii eegamuu qaba jedhe. Waliigalteen inni dhumaa waraanni guutumatti dhaabbachuu of keessatti qabata jedha dookumentiin qophaa'e kun. As irratti Israa'el yaada akkamii akka qabdu ammatti hin baramne. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaa har'aatiif qabanne kanuma. Waan wajjin turtaniif galata qabdu nagaa tura.